Akkam jirtu guys, baga deebitanii gara chaanala keenyaa dhuftan isiniin jecha dhiyeenya kana viidiyoo isiniif gadhiisuu dhiisee isin jalaa babbadeen ture jechuudha. Garuu har'a viidiyoo baay'ee bareedaa tokkoof airdroppii yeroo dhiyootti listii ta'uuf deemu jechuudha. Kan torbee lamallee hin geenye airdroppii listii ta'uudhaaf deemu tokko wal isin barsiisa. Baay'een keessan ni beektu jedhee yaada. Baay'een keessanis immoo karaa keessaa dhuftanii akkaataa ittiin hojjennu viidiyoo isaa nuuf hojjedhu jettanii baay'een keessan na gaafachaa jirtu jechuudha. Kanaaf viidiyoo isaa akkaataa ittiin galmooftan akkaataa ittiin hojjettan tokko tokkoon kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana laayik gochuun eegala. Warri maatii chaanala keenyaa hin taane sabskiraayib gochuun gara maatii chaanala keenyaatti dabalamaa isiniin jedha. Amma kallattumaan gara telegiraamii keenyaa ni deemnu jechuudha. Telegiraamii keessan keessa ni seentu jechuudha. Telegiraamii kan barbaadan fayyadamtu. Telegiraamii fayyadamtan keessa erga seentanii booddee gara oliitiin mallattoo searchii kan ofirraa qabutu jira. Mallattoo searchii gara oliitiin ofirraa qabu sana irratti ni tuqxu jechuudha. Haala kanaatiin mallattoo searchii erga tuqxanii booddee bakka kanatti kiyyaa teek jettanii barreessu jechuudha. Warri chaanala keenya keessa hin jirre haala kanaatiin kiyyaa teek jettanii erga barreessanii booddee chaanala keenya isiniif ni dhufa jechuudha. Chaanala join ni gootu jechuudha. Chaanala isa kana jechuudha. Chaanala isa kana irratti tuquudhaan maal gootu keessa seenuudhaan warri maatii chaanala keenya hin taane sabskiraayib gochuu yookiin join gochuun itti dabalamuu ni dandeessu jechuudha. Amma kallattumaan maal gootu bakka kana dhuftu jechuudha. Liinkii isiniif kaa'ee nan jira. Meemee faayii jedhee liinkii isiniif kaa'ee nan jira. Akkamittiin akka hojjettan isinitti agarsiisa jechuudha. Erga liinkii irratti tuqxanii booddee akkaataa kanaatiin isinii dhufa. Start kan jedhu bakka kana jira. Start kan jedhu tuquudhaan gara fuulduraatti isin dabarsaa jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif dhufa jechuudha. Kana bakka X kana tuquudhaan bira ni dabartu jechuudha. Kana booda haala kanaatiin yeroo isiniif fidu gara gadiitiin spiin kan jedhu jira. Spiin kan jedhu sana irratti tuquudhaan gara fuulduraatti ni dabarfattu. Ammallee bakka gubbaa kanaatti X ni jira. Mallattoo X sana tuquudhaan haala kanaatiin isiniif bana jechuudha. Kana booddee akkuma airdroppota warra kaanii akka taap swaappii fi hamiseerfaa bakka kanaan taap gochuudhaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Bakka kanaatti spiinii ni qaba. Spiinii bakka kanaatti ni fayyadamtu jechuudha. Irratti tuquudhaan maal gootu bakka kana ni dhuftu jechuudha. Bakka kana ofii keessan yeroo tokkoof gadi qabdanii teessu jechuudha. Yeroo tokkoof yeroo gadi qabdanii teessan ofii isaatii spiin isiniif godha jechuudha. Irra deddeebi'uudhaan ofii isaa spiin waan isiniif godhuuf yeroo tokko qofaa gadi qabdanii teessu jechuudha. Isin kana booddee dhaabuu yoo barbaadan bakka spiin jedhu sana al tokko tuquudhaan deebitanii dhaabachiisuu ni dandeessu jechuudha. Kana booddee erga haala kanaatiin dhaabachiistanii booddee duubatti ni deebitu. Duubatti deebi'uudhaan maal gootu amma leeveliin keessan level waan irra jirtu waan ta'eef levelii keessan gurguddifachaa deemtu jechuudha. Bakka kana eerni bakka jedhutu jira. Bakka eerni jedhu kana keessa tuquudhaan taaksota hedduutu jira jechuudha. Kontiinuu kan jedhu kana tuqxanii bira ni dabartu. Taaksota as keessaatii irratti tuquudhaan taaksota hedduutu jiru. Taaksota sana hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Taaksota sana hojjechuudhaan haga koinii miliyoona hedduutti argachuu ni dandeessu. Taaksonni hedduutu jiru as jala. Taaksota kana hunda isaanii maal gootu keessa seentanii tokko tokkoon hojjechuu dandeessu jechuudha. Kana booddee maal gootu bakka waalet kan jedhutu jira. Bakka waalet jedhu sana tuquudhaan maal gootu waaletii ni kiriitti ni gootu jechuudha. Kiriitti waalet kan jedhu bakka kana ni jira. Kiriitti waalet kan jedhu ni tuqxu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif kenna jechuudha kooddii. Ani manatti waan hin fayyadamneef isinitti agarsiisa malee kooddii haala kanaatiin isiniif kennu namatti agarsiisuu hin qabdanii isin jalaa baduullee hin qabu jechuudha. Bakka kana tuquudhaan koppii godhachuu dandeessu jechuudha. Bakka kana tuquudhaan koppii ni godhattu. Erga koppii gootanii booddee bakka isiniif isin jalaa hin banne tokko ni keewwattu jechuudha. Bakka isin jalaa hin banne ni keewwattu yookiin immoo maal gootu waraqata wayii irratti barreessanii iddoo gaarii keewwachuu ni dandeessu jechuudha. Kana booddee maaltu jira gara gadii kanaatiin kontiiniyuu kan jedhu jira. Kontiiniyuu kan jedhu sanarratti tuquudhaan maal gootu fuulduratti seef godhadheera jettanii yes seef kan jedhu kana tuqxu isa tuquudhaan maal gootu haala kanaatiin akka isin seef godhattanii fi hin godhanne isin gaafata jechuudha. Bakka seef godhattaniidha lakkoofsa lamarraa maaltu jira lakkoofsa jaharraa fi 812 jedhee haala kanaatiin lakkoofsa garaagaraa isin gaafachuu danda'a. Isiniin illee haala kanaatiin isin gaafata isa itti galchuudhaan maal gootu gara gadiitti kontiiniyuu kan jedhu ni tuqxu jechuudha. Amman duubattan deebi'aa jechuudha.
akkasumas immoo gara gadii kanaatiin invite kan jedhu jira. Bakka invite jedhu kana dhufuudhaan maal gootu linkii keessan invite friends kan jedhu bakka kana jira. Linkii keessan tuquudhaan koppii irratti ni godhatu jechuudha. Bakka kana tuquudhaan linkii keessan koppii ni godhatu. Koppii gochuudhaan namootaaf share ni gootu jechuudha. Haaluma namaaf share gootaniin kooyinii hedduu argachaa waan deemtaniif levelii keessanis kooyinii keessan haaluma guddachaa deemuun levelii keessanis guddifachaa waan deemtaniif namallee affeeruu hin dagatina. Hiriyoota keessan affeeraa hojjechuu dandeessu. Ispiinii keessanis immoo bakka kanaatti ispiinii jira. Ispiinii kanas immoo fayyadamuu hin dagatina jechuudha. Kan biraa immoo maal gootu waaletii keessan konneektii gochuu hin dagatina. Bakka kana tuquudhaan maal gootu gara gadii kanaatiin connect wallet kan jedhu jira. Bakka connect wallet jedhu kana irratti tuquudhaan toonkiipparii fayyadamtuu yoo ta'e illee toonkiipparii gochuu dandeessu. As keessaa wantoota fayyadamtan ilaaltanii filachuu ni dandeessu. Yookaan immoo telegram walletii toon space jechuudha. Bakka kanatti toon spaceedhaan connect isiniif gochuu ni danda'a jechuudha. Keessaa filachuudhaan connect ni gochuu jechuudha. Walletii keessan illee connect gochuu qabdu jechuudha. Haala kanaatiin meemefaayi irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Levelii keessan guddifachaa, kooyinii keessan baay'ifachaa haga Oktoobar 9 gahutti baay'ifachuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraa maaltu hafe bakka kanaatti boosters kan jedhu jira. Bakka boosters jedhu kana tuquudhaan taap bootii 200,000tiin bitachuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo isin online irra hin jirre ofii isaa akka isiniif hojjetu jechuudha. Akkasumas immoo as keessaas immoo warra kana lamaan illee bitachuu ni dandeessu jechuudha. Turbo kan jedhu kun kooyinii keessan yeroo isin kana bittanii kanaan taap gootan kooyinii gurguddaa akka isiniif lakkaa'u isiniif taasisa jechuudha. Riicharjii kan jedhu immoo yoo kooyinii isin taap gootan isin jalaa dhume bakka kana tuquudhaan yeroo 3 bitachuu ni dandeessu jechuudha. Firiidhaan isiniif kenne waan ta'eef warra kana lamaan illee fayyadamuu hin dagatina jechuudha. Bakka warra kanas immoo levelii isaanii gurguddisaa akkaataa riicharjii spiidii enerjii fi damage kan jedhu kanas hunda isaanii levelii isaanii gurguddisaa deemuu qabdu jechuudha. Haaluma isaanii levelii isaanii gurguddisaa deemtanis kooyiniin isin argattanillee hedduu ta'aa deema. Kooyinii baay'ees argachaa deemtu jechuudha. Leveliin keessanillee isiniif guddachaa deema jechuudha. Haala kanaatiin hojjechuudhaan meemefaayi gaafa listi ta'u immoo gatii bareedaatiin yoo ba'ellee gatii isaa pre-market amma irra jiru 0.08 pre-market seenee jira jechuudha. Jalqaba Bitget irratti. Kanaaf haala kanaatiin isinis hojjettanii kooyinii keessan walitti qabachuu fi levelii keessan guddifachuu hin dagatina isiniin jedha. Viidiyoon kun akka isinitti tole abdiin qaba. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.